Ijoo. Aha barsiis. Aha. Nagaa geessanii. Gaadhanii. Naguma. Akkam ibsanii. Nagaa. Maan irraanfattanii? Eenyu turte sin barre? Ana Abbuleedha. Abbule? Kutaa kudha naffaallee herreega nu barsiisaan turrees. Gama sin barre. Aha garuu yeroo suma yuuniin gara dhumaa ta'a turre. Sun immoo barataa dhuma taa'uun jaalladhu maal jechaa turtan dhuguma. Nu irraanfachuu dandeessu. Sirriidha. Garam deemaa tureen? Asii mana barsiisaa Solomoonii safarri isaa addanan jedhanii mana isaan beeku. Aha barsiisaa Solomoon? Beektuu laata? Maal asiraam safara kanadha? Asuma moo? Isinitti nima rakkoon qabu waan ta'eef. Karaa kana argaartuni? Karaa isa kana malee? Tureet laayinii kana jechuudha. Isarra meetirii 110 deemtu jalqaba. Meetirii 110 ergi deemtanii digirii 360 ofirra naannoftu. Erga digirii 360 ofirra naannoftanii fuuldura keessanitti karaa koobilistoonii tokko argitu. Karaa koobilistoonii sanarra meetirii 7.5 cos x over 2 eda'u sin 2x over 3 plus y deemtu. Dhaggeeffadhaa kan nuyi. Kanaan booda karaa sadiitti baatu. Karaa adda addaa sadii jechuudha. Karaa adda addaa sadan sana keessaa digirii 60 square root 4x minus 5 seeruun deemtu jechuudha. Isarra jallattanii meetirii 2 ergi deemtanii mana Solomoon bukkee geessu. Kanuma laal. Mana barsiisaa Solomoon bukkee goofanii kana kaalkuleetii gochuun qabaa dirqama. Salphaadhaan kun ikko. Maal isaatu salphaadha? Kun baay'ee isiniif salphaadha. Maal yeroo nu barsiisaa turtan jechuudha. Gabatee gurraacha irratti. Callattanii lakkoofsa magamaatti barreessitanii. Salphaadha kun shallagachaan turreessi. Wanta nu barsiisne jechuudha. Wanta nan barsiisne. Kun salphaadha hojjedhu. Stupid ittiin arrabsine al tokko. Utuu nan barsiisne gaafatte jechuudha. Stupidii maa ta'uu hin qabdu. Kana maa shallagi bukkee kee maa kun ogeessee ta'u. Shallagi bukkee kee salphaadha. Aha salphaadha. Qalladaa kun iddoo. Al tokkoon daawwatti ijoollee natti kolfisiiste turte. Dubbadhu qabbaneessa koo gadda kana qabaa sun bu'aan qabu. Tole. Waaqayyo isaanii jireenya. No. Maal dhugaadha waan tokko nageenye. Nama safara kanaas beektuuni waan tokko namatti himanii qobaama ba'anii garuu akkamitti du'ee faasiriin kee balaata isaa namoo dhukkufatanii maduun. Maal dhukkuba maaliiti? Rasaasaan doon. Rasaasa? Anaan. Rasaasumaan doon. Maal isaanii illee bakka waama tokko garraamii dhawuti. Lola namaallee dhaqanii dhugaadha. Tarii qoosaa wayii isinitti muree miira kana keessaa isin baasa yoo ta'e. Dubbadhu. Wayyuu Hin tole haasa. Balbala yeroo rukutaadha balbala keessa. Wati balbala rukuttu kun. Garuu nama biraa ta'a abbaa keenya. Du'eera kan Qajeelti waan dubbataa dha. Kun maalidha inni akka saasu dhalli galee. Maaloo ta'e? Nama qoosaa dha babbala qaba. Amma kan goonaan abjittiin gudeettiin abbaa kee bira humna. amma sini dhiyoota qola na jajjabeessuu dhuftan moo sammuu irratti kaasuu dhuftan kaan irraa baa himaa beena